Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun Yookoo Doctor. Yookoo Doctor egaa dhimmoota fayyaa ilaallatan irratti barnoota garaagaraa kennaa turuun isaa ni yaadatama. Egaa har'as immoo qophii tokko qabannee gara keessanitti dhiyaanneera. Qophiin kunis immoo nuti waa'ee fayyaa keenya hambam beekna laata. Fayyaan faaya jedhamti Oromoon fayyaan faaya haa ta'uyyuu malee nuti fayyaa keenya faaya keenya akkasumas miidhagina keenya kan waa tokko wantoota nuti ofii keenya gochuu dandeenyu hammam beekna laata kan jedhu irratti namoota gadi baanee stuudiyoo keenya keessaa jechuudha waa tokko gaafachuuf yaalleera. Egaa nu waliin turtanii yoo daawwattan barumsa irraa argattu keessattis of ilaaltu jennee abdii guddaa qabna. Egaa turtiin keessan hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin haa ta'u. Torban jechuun jeessa galii fi jeessa galii bultii 14 ta'uu isaa nan beeka baay'ee dhaabbataa miti. Je torba dalee kan dhaan jiru akka torbanitti jeessa galii torban dhibba firii wayna torban 42 natti fakkaata. Jeessa gal gara torban akkan tilmaamutti torbaniin 42 fa 43. Jeessa gal yeroo afur kula saddeet soddomii torban soddomii jira. Torban meeqa? Ji'a saayinsiin ji'a sagal jedhan natti fakkaata. Kanaaf ji'a sagal keessaa ji'a tokko keessa torban afurtu jira. Afur baay'isu afur baay'isu sagalii taa'are. Soddomii ja'a torban soddomii ja'a. Calculation. Afurtamii saddeet. Ji'a sagaliif torban lama. Torbaniin afurtamii saddeet natti fakkaata. Sagal baay'isuu afurii meeqa? Sagal baay'isuu afurii soddomii ja'a. Torban soddomii ja'a. Dubartiin tokko ji'a sagaliif ji'i sagal baay'isuu afurii 27 ji'a sagaliif guyyaa 15 akka seera isaatiitti ji'a sagaliif 15 kana gara torbanitti yeroo deebisnu torbanoota kaalkuleet goonee argachuu dandeenya baay'ee kana garuu ji'aan torban ji'a sagal garaatti baatti. Torban ji'a sagaliif gara baatti garuu torba itti hin beeku. Torbaniif meeqa ji'a sagaliif 14 garaatti baatti. Garaatti baatti. Torbaniin immoo hin beeku garuu torban 27 laata. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa turtii taasistaniitti egaa bashannantaniitu akkasumas immoo keessatti of ilaaltaniitu jennee abdii guddaa qabna. Egaa gaaffilee nuti gaafanne sasalphaa kan ta'an garuu immoo fayyaa keenya irratti kan bu'aa guddaa nuuf buusan yoommoo egaa hundi keenya iyyuu kanneen kana beekne hubannoo isaa qabaannee ittiin of gargaaruufis ta'ee namoota nu bukkee jiran gargaaruudhaaf dudha. Egaa xiqqooma ishee tuttuquudhaafidha kan nuti kana gara keessanitti qabannee dhiyaanne. Egaa gaaffilee kanaaf immoo deebii yoo barbaaddan karaa Yookoo Doctor viidiyoo nuti kanaan dura hojjenneen jechuudha seentanii ilaaluu dandeessu deebiisaa akkasumas immoo 7024 Yookoo Doctor irratti bilbiltanii yaada dabalataa argachuu dandeessu. Gaaffilee fayyaa qabdan kamiifiyyuu 7024 Yookoo Doctor irratti bilbiluudhaan Dooktar keessan mariisisuu dandeessu isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti.